Humni addaa lafa Oromiyaa saamuu aadaa taasifatee mootummaan naannoo Somaalee qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksan irratti weerara baniin lubbuu nama 10 olii galaafachuun qabeenya hedduu saamuun dhaga'ame. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed shira mootummaan Masrii Itoophiyaan ulaa galaanaa dhabsiisuuf hojjechaa ture Jabuutiitti fashalsuun dhaga'ame. AB mana marii dargaggoota Muslima Itoophiyaadha magaalaa Finfinneetti bakka pirezidaantii Majlisa Itoophiyaa Dr. Sheekh Haji Ibrahim Tufaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee argamanitti sirna bareedaan eebbifamuun dhaga'ame. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma dhageessan hangafoota oduu teenya guyyaa irraati amma bal'ina oduu isinitti himna. Hayyoo fi akeeka Somaaliyaa guddittii ijaaruu qabatee kan socho'aa jiru mootummaan naannoo Ogaadeen guyyaa kaleessaa duula qindaawaa hidhattoota mootummaatiin meeshaa waraanaa gurguddaa hidhachiisuudhaan qonnaan bultootaa fi horsiisee bultoota godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksan araddaatamaa irratti lola labseen namoota 10 ajjeesuudhaan namoota 2 ammoo madeessuun qonnaan bultoota keessaa namni naannawa san ture lammii miidiyaatti Oromiyaa cicciree xiqqeessuun Somaaliyaa lixaa guddittii ijaaruun akeeka koloneel Ziyaad Barree galmaan ga'uuf baallii abdii illeerraa kan dhaale mootummaan Ogaadeen obbo Mustafa Muhammad Umar goota furan dabran kana qofatti Oromiyaa gama kibbaa fi bahaatiin weerara hammeessee lafa Oromiyaa hedduu fudhatee jiraachuun ibsame. Ji'oota tokkoon dura mootummaan Ogaadeen obbo Mustafa Muhammad Umariin durfamu poolisii naannoo Somaalee meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachiisuudhaan kibba Oromiyaa godina Booranaa aanaa Dirreetii fi Liban akkasumas godina Baalee Bahaarratti weeraraa turuun yaadatama. Kana malees baatuma takkaan dura duula wal fakkaataa mootummaan kun baneen aanaa Cinaaksan araddumatamaa miti horsiisee bulaa Oromoo hedduu wareeguudhaan bulaa Oromoo hedduu wareeguudhaan manneen hedduu ibiddaan barbadeessee loowwanii fi qabeenya hedduu saamuun gabaasuun keenya ni yaadatama. Haaluma kanaan mootummaan Ogaadeen humna addaa poolisii Somaalee leenya kana leenjisee eebbisee hidhachiisuudhaan guyyaa kaleessaa Majjii 10 bara 2026tti barii ganamaa dhukkaasa meeshaalee waraanaa gurguddaa horsiisee bultoota Cinaaksan araddaatamaa irratti baneen lola hanga ammaatti fufee jiruun lubbuun nama 10 dabruuf namni 2 madaa'ee jiraachuu jiraataan aanaa Cinaaksan araddaatamaa lammii miidiyaaf ibsee jira. Akka odeeffannoon jiraattota araddaatamaa irraa baatee ibsitutti humni addaa poolisii Somaalee kun guyyaa kaleessarraa jalqabanii lola jalqabaniin horsiisee bultoota 10 ajjeesuudhaan 2 madeessaniis yeroo ammaan tana bulchaan aanaa Cinaaksan namoota du'an suuraa kaasuu dhorkuudhaan nama gara miidiyaa hawaasaatiin lola kana gabaasee irrattis tarkaanfii kan fudhatu ta'uu akeekkachiisuu himan. Yeroo garagaraatti humnoonni poolisii naannoo Somaalee kun Oromiyaa gama baatii fi kibbaatti weerara kan itti fufan hoggaa ta'u gama mootummaa naannoo Oromiyaatiin dirmannaa fi deebiin kennamu kan hin jirre ta'uu horsiisee bultoonni kunis himanii turan. Ji'a tokkoon dura weerara humni addaa poolisii Somaalee godina Harargee ba'aa aanaa Cinaaksanitti bananii wal qabate horsiisee bultoonni aanaa Cinaaksan dirmachuu poolisii godina Harargee baatii fi aanaa Cinaaksan akka hin arganneef hoogganaan nageenyaa godina Harargee ba'aa obbo Amannaajiin dhorkuu isaa gabaasuun keenya ni yaada. Bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaatii fi caasaan nageenyaa godina Harargee ba'aa dirmachuu nageenya hawaasaaf taasisan tana akka hirmaannaa siyaasaatti kan laalan yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee weerara lafa Oromiyaa irratti banaa jiruun araddaalee baadiyyaa 40 ol naannoo Somaalee jala galchuun ifameeti jira. Yeroo ammaan tana haalli aanaa Cinaaksan araddaatamaa miti deemaa jiru yaaddoo nageenyaa jabaa horsiisee bultootatti kan fide yoo ta'u mootummaan naannoo Somaalee humnoota addaa poolisii bifa haarawaan leenjisuun dhiyeenyatti eebbise daangaa Oromiyaa irratti bobbaasuudhaan weeraraa fi saamicha lafaa itti fufee jiraachuun ibsameeti jira. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed shira mootummaa Masrii Itoophiyaan ulaa galaanaa akka hin arganneef Eertiraa fi Jabuutii wajjin wal ta'uun tataa ture guyyaarraa Jabuutii dhaquun fashaleessee jiraachuun himame. Biyyi hidhamuu laga mormor mufachiisuudhaan karaa dandeessu hundahan Itoophiyaatti balbala guddinaa hunda cufuuf sochii taasisaa turte biyyoota ollaa Itoophiyaa Jabuutiidhaa fi Eertiraa Somaaliyaa wajjinis hariiroo dippiloomaasii uumuun maletti shira dippiloomaasii harka dheereffattee jirtu Masrii shira hedduu tataa turuun yaadatama. Eega Itoophiyaan bishaan mormor waggoota 10 olii fidachaa turte xumuruun bakka hooggantoonni fi dippiloomaatonni Afrikaa garagaraa argamanitti eebbifatteen booda Masriin himannaa fi gungummii isaaniitti fufuun hanga xalayaa iyyannaa mana marii nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanitti erguunis deemteeti jirti. Ta'ullee garuu dhimma bishaan laga Abbayyaa irratti murtee Masrii tanaaf gurrataniin kennine Itoophiyaan imaleessiitti fufuudhaan iddoo oomisha gaazii hidha kanarratti ijaaruuf dhagaa bu'uuraa kaa'uudhaan kana malees Itoophiyaan eebba hidha haaromsaa guddichaa booda oomisha diroonii oomishuudhaaf biyya Raashiyaa wajjin waliigaltee taasifteen diroonii oomishuudhaan
agarsiisuun ni yaadatama. Haa ta'uutii malee hidhamuu bishaan mormor falmurraa abdii taniin kutatiin Masriin biyyoota ollaa Itoophiyaa keessattuu biyyoota Itoophiyaa wajjin dantaa biyyaalessaa walitti fiddu Eertiraadhaa fi Jibuutii dabalatee biyya buufata galaanaa Barbaraa irratti Itoophiyaa wajjin walitti mufattee deebitee araaramte Somaaliyaa wajjinis hariiroo uumuudhaan hanga nagaa kabachiisa gamtaa Afrikaa jalatti waraana erguuf itti deemtee jirti. Eega Itoophiyaan buufata galaanaa waggaa 30 dura shiraan dhabde deeffachuudhaaf assaab jechuu jalqabde dullachi ganna 70 Isaayyaas Afwerqii biyya faallaa Itoophiyaa Masrii wajjin hariiroo shiraa jalqabeen hanga gamtaa Arabootaatti harka dheereffatee jira. Dippiloomaasiin shiraa tanaan biyyoonni gamtaa Araboota Suudi Arabiyaa, Joordaanii fi Masrii dabalatee biyyoonni Arabaa muraasni eegumsa buufata doonii Assaabiif loltuu ramaduuf walii galtee irra gahuun ni yaadatama. Kana malees Suudi Arabiyaa fi Masriin addatti ammoo buufata galaanaa Assaab tiisuuf Eertiraa wajjin jiraachuu Isaayyaasitti abdii horuun ni yaadatama. Dhimma bishaan laga Abbaay irratti himannarraa hafuura fudhattee hin beekne Masriin ministeera dhimma alaa Masrii Badrii Abdulatiif fi ministeera dhimma alaa Eertiraa Usmaan Saalaa wajjin ta'uudhaan dhimma buufata galaanaa Assaab irratti ibsa waloo baasaniin Itoophiyaan qarqara galaanaa Assaab akka hin dhaabbanne akeekkachiisanii turan. Ta'ullee garuu Itoophiyaan Assaab uummata Itoophiyaatiif dhimma lubbuun jiraachuu fi jiraachuu dhabuuti jechuudhaan dippiloomaasii isii itti fufteeti jirti. Masriin jibbaata taasifteen dhumarratti Itoophiyaan buufata galaanaa hundarraa hongeessuudhaaf Eertiraa fi Jibuutii wajjin walii galtee taasisuun buufata doonii Assaabii fi buufata doonii Jibuutii dooraalee irratti buufata haaraa ijaaruuf walii galtee taasisuun ni yaadatama. Buufanni doonii Jibuutii dooraalee kun buufata doonii Itoophiyaan meeshaalee biyya alaatti galchitu mara karaa buufata kanaatiin kan galfattu waggaa ta'u Itoophiyaan buufata kana qofarraa waggaatti Jibuutiidhaaf doolaara biiliyoona takka qabxii jaha kan kaffaltu ta'uu isiiti. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmedis guyyaarraa jila olaanoo mootummaa federaalaa wajjin Jibuutiitti imaluudhaan pirezidaantii Jibuutii Ismaa'eel Omar Geellee wajjin erga mari'ateen booda buufata dooraalee kan Masriin buufata haaraa warratti ijaarrachuudhaaf karoorsite kana daawwachuun mul'ate. Daawwannaan ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Jibuutiitti taasisuun shira dippiloomaasiin Masriin xaxaa turte kan fashaalsu ta'uunis ibsameeti jira. Eebbi mana marii dargaggoota Musliima Itoophiyaadha magaalaa Finfinnee bakka pirezidaantiin Majlisa Waliigalaa Itoophiyaa Dr. Sheek Haji Ibrahim Tufaatii fi kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee argamanitti haala miidhagaan raawwatan. Manni marii dargaggoota Musliimaa Itoophiyaa ijaaramaa ture guyyaarraa kan eebbifame yoo ta'u sagantaa eebba kanarratti barreessaan olaanaan mana marii Injiinar Kamaal Arab hayyoo manni mariitii fi hojii fi bu'aa bahii hangarraatti galmeesse irratti ibsa kenneeti jira. Injiinar Kamaal ibsa isaa keessatti manni marii kun qabsoo fi wareegama qaalii booda kan ijaarame yoo ta'u hawaasni musliimaa Itoophiyaa tokkummaa isaatii fi nageenya biyyaatiif akkuma duraan utubaa ture ammas daran caalatti tumsuu fi akka qaban ibsa isaa keessatti dhaamsa dabarse. Eebba kanarratti keessummoonni kabaja hedduun kan hirmaatan yoo ta'u bakka bu'aan dhaabbilee amantaa magaalaa Finfinnee Magab Taamiraat Abbaa Gaaz waltajjii irratti argamuudhaan dargaggootaafis ergaa dabarseeti jira. Eebba kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee kabajamoo Adaanach Abeebeetii fi itti gaafatamaan damee nageenya Waaroo Liidiyaa Girmaa keessummoota kabajaa ta'uudhaan kan hirmaatan waggaa ta'u pirezidaantiin mana marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa kabajamoon Dr. Sheek Haji Ibrahim Tufaa barreessaa olaanaa mana marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaatii fi akkasumas durataan mana marii dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Sheek Gaalee Muktaarii fi hoogganaan olaanaan pirezidaantii mana marii waliigalaa dhimma Islaamummaa Itoophiyaa Abubakar Ahmaddiinis argamaniiti jiran. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabanne kan hangammaatti hordofaa turtanii turtii gaarii.